Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kun Yookoo TV'dha. Egaa Yookoo TV irratti waa'ee fayyaa keenya wantoota garaagaraa qopheessinee isiniif dhiyeessinu kan har'aa jalqabeera. Har'aa Dr. Addunyaa Wayyeessaa wajjin jira. Dr. Addunyaa Wayyeessaa ispeeshaalistii fayyaa hawaasaati, epidemiolojistiidha. Isaan wajjin turtii godha. Dr. Asitti waan argamtaniif guddaan isin galateeffadha. Har'a wantoota baay'ee walii wajjin dudubbanna, keessumaa koronaa wajjin wal qabatee waanta jiru. Mee dhimma kontaaktii yookaan immoo tuttuqqii vaayirasii koronaa wajjin COVID-19 wajjin jiru irratti jalqabuudhaaf mee kontaaktii jechuun yookaan immoo namni tokko nama vaayirasiidhaan qabu wajjin tuttuqqii qaba jechuun maal jechuudha? Galatooma egaa daawwattoota keenya yookaan maamiloota miidiyaa kanaa wajjin bu'uura tokko irratti wal bira geenyee odeeffannoodhaan wal bira gahuudhaaf yaada tokko qabaachuudhaaf COVID-19 yookaan immoo koronaa vaayirasii kuni maal inni isa jedhu kana hubannoon uummataa iddoo ta'e tokko irratti itituu qaba jechuudha. Kana keessaati dhukkubni kuni dhukkuba namarraa namatti darbudha. Hanga yoonaatti dhukkuboonni baay'ee nu beeknu dhukkuba ilbisoota adda addaatiin nutti darbanii nyaataan karaa bishaan dhugaatiin karaa adda addaatiin waan nutti darbanii dhukkubni kuni waggaa 100 keessatti jechuu dandeenya dhukkuba addaati. Guddaa xinnaa biyya guddatee biyya guddinarra jiru. Uummata sadarkaa jireenyaa adda addaa sadarkaa beekumsa adda addaarra jiru hundumaa wal qixxee kan qabudha. Erga kana ta'ee uummanni erga kana hubatee addaan baasee gam tokko dhiisee gam tokko kan qabdu waatuun ta'e hundumaafuu wal qixa kan dhufe ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Kun immoo kan inni darbu vaayirasii ijaan hin argamne yoo qaama namaa seelii namaa keessa gale malee dhukkuba kan hin finne kanadha kan dhukkuba kana dabarsu waan ijaan hin argamne ta'uunsaa waan tokkodha. Kanarraa immoo bifi amalli vaayirasii kanaas immoo vaayiresoota warra kaanirraa adda ta'uusaati. Amma gaaffii kee isa waa'ee tuttuqqaa uummanni akka naannoo isaatti hiikkachuu danda'a. Tuttuqqaa isa jedhu kana yeroo laallu kuni dura hiiki isaa maayin hiiki kana nama dhukkubni kun irratti argamuusaa sakatta'iinsa laaboraatooriitiin mirkanaa yookaan immoo waldaa tajaajila fayyaa bu'uura fayyaatti argatanii iddoo sana deemee nama shakkame laaboraatoorii firiinsaa yookaan immoo riizaaltiinsaa baramuuf nama eeggataa jiru nama shakkame tokko wajjin tuttuqqiin kuni akkuma namoonni baay'een amma yoonaatti hubannoo argatanitti namoota firii laaboraatoorii isaanii baramee COVID-19 yookaan immoo dhukkuba koronaa kanaan qabamuu isaanii namoota mirkanaa'e yookiin immoo namoota haalli firii laaboraatoorii isaanii riizaaltiin isaanii karaarra jiru kan hin baramiin warra shakkamanii warra kana wajjin walitti dhufeenya dhiyoo gabaabina dhundhuma 2 gadi ta'e yookaan egaa meetiraan namoonni lakkaa hubatan jiru dhundhuma 2 gadi kan ta'e itti dhiyaatanii kan turanii kun immoo daqiiqaa 15 oliif namoota kana wajjin kan turan. Kun egaa sadarkaa maatiitti jira, sadarkaa immoo geejjibaa irratti jira, sadarkaa adda addaa irratti ilaaluu qabna jechuudha. Mana wallaansaa keessatti ta'uu danda'a. Kan biraanii fiizikaali yookaan immoo harka wal fuudhuu ta'uu danda'a, walitti hirkatanii wal dubbisuu danda'a, qaamaan warra walitti bu'ee jechuudha. Walitti dhiyeenya caalaa isa meetiriidhaan yookaan immoo dhundhumaan safarra caalaa walitti bu'iinsi isaanii qaamaan kan ibsame ta'uu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo namoota dhukkuba kanaan shakkaman yookaan immoo dhukkuba kanaaf tajaajila argachuuf gara mana wallaansaa warra dhufanii isaanii warra kanaaf warra tajaajila kennu ogeessota fayyaa jechuudha. Ogeessota fayyaa duwwaa miti yeroo kana keessa wanti kuni hojii idilee ta'ee warri konkolaachiftoonni jiru, warri isaan gargaaran jiru, namoonni nageenyaan irratti hirmaatan nageenya kabachiisuu warri hirmaatan jiraachuu danda'u. Yeroo ogeessa fayyaa yeroo jennu hojii ogeessonni fayyaa hojjetan warri hatoomsanis jiru jechuudha. Warri faasiliteet godhanis jiru. Kanaaf warruma ogeessa fayyaa
jennee kaa'uu duwwaatu hin ta'in warra kanas irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf kabiraan illee jiraachuu danda'u gaa kuni haala naannootiin naannoo biyya kana keessatti warri contacts jedhamanii defined ta'anii ta'an jiru. Haala naannootiin immoo bifa adda addaatiin yoo kaanee institution adda addaa mana sirreessaa ta'uu danda'a iddoo adda addaa iddoo namoonni iddoo tokkotti heddummatanii namoonni tajaajila adda addaa kennan jiraachuu danda'u eegumsa waan adda addaa irratti namoonni bobba'anii warra kaan jennee warreen keenyas jiru. Kanaaf qabxiilee arfan kana keessatti warra tuttuqqaa bifa kanaan argatan jechuudha. Yeroo dhukkuba keessatti gaa yeroo iddoo fi haala waan sadii walitti qabnee ilaaluu qabna. Kuni haala ibsinee kabiraan immoo waa'ee yerooti. Tuttuqqaan kun yoomii kaaseeti hanga yoomiitti. Bifa dhukkuba kana wajjin kan deemu namni dhukkuba kanaan qabame guyyaa mallattoon kun irratti argame dura guyyaa 2. Kun egaa namoota waa'ee fayyaa hordofaa turaniifis amma yaada keenya waa'ee yeroo irratti gaa haalli dhukkubaa akkuma jenne yeroodhaanis ibsamuu qaba. Namoonni dhukkuba kana tuttuqqaa warri qaban kuni yeroo kamii kaasneeti yeroo isaanii kan nu lakkoofnu yeroo jennu ituu nam tokko dhukkubni kun irratti argamuusaa mallattoon dhukkuba kana erga irratti kaasee har'a yoo irratti argame guyyaa 2 booddeetti deebinee namoota warra kam wajjin ture eenyu fa'aa wajjin tuttuqqaa qaba kan jedhu ilaallaa jechuudha. Guyyaa 2 duubatti deebine. Guyyaa 2 booddeetti deebinee gara fuulduraatti guyyaa meeqa walumaa gala guyyaa 14 jechuudha. Guyyaa 14 kana keessatti eenyu fa'aatu erga mallattoon kun ka'ee guyyaa 2 booddeetti deebinee warra tuttuqqaa qaban jechuudha. Warra walitti dhufeenyi uumame jechuudha. Kanaafi tuttuqqaa isa jedhu kana sirriitti yoo addaan baafanne uummanni illee kanarratti hatoomsa nu gochuu danda'a jechuudha. Kanadha waa'ee tuttuqqaa jennee kan nu lafa keenya. Kanaafuu uummanni keenya nama laaboraatooriin isaa eegamaa jiru yookaan immoo laaboraatooriin isaa beekamee dhibee kanaan qabame jedhamu guyyaa 2 dura wajjin walitti dhufeenya meetirii 2 gadii tarkaanfii 2 gadii yoo qabaate akkasumas immoo yeroo dheeraa wajjin ture wal tuqee wal dubbisee wal wajjin nyaatee wal wajjin dhugeera taanaan sana beekutu tuttuqqii qaba jedhamee beekamutu irra jira jechuudha. Sirriidha. Baay'ee galatoomaa. Egaa dhibeen kun uummata keessa akka inni hin faffacaanee fi wanti baay'ee barbaachisaanii tokko akka namoonni tuttuqqii nama positive ta'e yookaan immoo koronaa vaayirasiitiin qabame wajjin qabaman eenyufaadha jedhanii adda baasuu duuka ba'umsa contact tracing ittiin jennu suni mee akka hiikaatti maal jennee hiikuu dandeenya contact tracing kana? Tariigaa uummanni keenya iddoo adda addaa haala adda addaa sadarkaa hubannoo adda addaa waan jiruu fi warri tuttuqqii kana sakatta'an yookaan immoo hordofanii faana bu'anii maal hojjetu yeroo jennu jalqaba addaan baasuudha. Addaan baasuu jechuun hubachuu wanta tokko. Obbo Dabalaan kunoo laaboraatooriin isaanii kan inni mirkaneesse qabamuu isaaniiti. Vaayirasii kanaan qabamuu isaaniiti. Kanaafi maatii isaa namoota itti dhiyaatanii turan yeroo amma kana keessatti mallattoon gargatti argame yookaan immoo erga shakkamanii. Shakkuu jechuun baay'ee akkasuma ittiin ilaallee shakkinatu hin ta'in bifa hakiimni yookaan immoo ogeessi fayyaa mallattoo warra akkasii agarsiiseera jenneeti malee shakkiin sammuu keenya keessa miti. Shakkiin namoota ogummaa kana qabaniin kana keessa waan barbaannu keessa 2 3 yookaan tokko waan bu'uura ta'e argamuu isaati. Kanaafi kontaaktii tracing yookaan immoo faana bu'uu jechuun hojii walitti hidhamee deemudha. Jalqaba addaan baafna. Eenyu fa'i eessatti yeroo kamisa jiru. Kun egaa addaan baasuu taane isatti taane immoo maaltu geggeeffama wanta kana hin xiinxallaa jechuudha. Xiinxaluu maayinni erga addaan baafne booda akkamitti yeroo kamitti bakka kamitti isa jiru. Erga xiinxallee booda waan kuni dhugumaa abaluu kontaaktii abaluuti yookaan immoo tuttuqqaa abaluu wajjin qaba isa jedhu sana erga mirkaneeffannee booda
utubuu qabna jechuudha. Yookaan immoo wanta kana maaneejisa jedhu kana akkaataatti kannu utubuu qabna wanta kana. Akka inni fiixaan ba'umsa kontaaktii namni ta'e tuttuqqaa namni qabu kuni gara tajaajila fayyaa bakka kwaarantaayinii iddootti namoonni tajaajila argatan iddoo kana deemuu qaba. Nama mana isaatti asoodeetir ta'ee turuudhaa akkamitti akka inni utubamee yookaan immoo wanta kana geggeessuu qabnu lafa kaawwannaa jechuudha. Tartiiba mataasaa qaba. Isatti booddee dhufuu dandeenya. Kanaaf contact tracing yookaan immoo faana bu'uun kuni waanuma mataasaa qaba jechuudha. Yoo xinnaate waan sadii of keessaa qaba. Addaan baasnee nama sana beeku, xiinxaluu, isa booda immoo dhimma kana utubuu. Utubuu yeroo jennu maaliif utubuun kun barbaachisa jedhu ittaannee ilaaluu dandeenya. Mee egaa attuma fufunuuti faayidaamti contact tracing kana maal fayyada? Namni gaafa dhibee kana koronaa vaayirasiitiin qabamu namoonni kan biraan isaa wajjin tuttuqqii qaban immoo adda baafamuu barbaachisummaan isaa maali? Kanarratti waan gaarii kaaste amma isa kana kaayyoomti keenyayyuu nu dhimma itti nama hordofnu dhimma itti nama faana buunuuf dhimma biraan qabu. Dhukkubni kuni sadarkaa adda addaa qaba. Iddoon inni jirre jira, iddoon inni darbee jiru jira, iddoon immoo qoqqoodinsaan naannoo murtaa'e irratti yookaan immoo biyya guutuu iddoon inni to'atee jirutu jira. Sadarkaa 4 qaba. Kana keessaati faayidaan isaa walumaa gala iddoo dhukkubni kun hin ga'initti yeroo baay'ee namni baadiyyaa keessa jiraatu magaalaa jiraadha. Nu immoo magaalaa teenye inni Awurooppaa jira, Ameerikaa jira, Chaayinaa jira jechaa ture. Amma garuu baadiyyaas galeera. Kanaaf iddoon itti quba qabnu hin jiru. Iddoo dhukkubichi hin galiinitti dhukkubichi akka inni karaa kam akka inni galuu danda'u hordofnee dhukkubni kun akka inni hin galle gochuu faayidaan isaa tokko. Lammaffaa iddoon darbee jiru. Darbee duwwaa iddoon jiru immoo warri dhukkubni kun isaan qabee yookaan immoo warri tuttuqqaasaa qabanii akka isaan uummata keessa bakka baay'ee hin geenye iddoo ta'etti murteessine dhukkubni kun akka nama baay'eetti hin darbine gochuu. Sadaffaa iddoon itti mandaroota yookaan aanaa adda addaa keessa galee jiru, zoonii adda addaa keessa galee jiru immoo zoonii sana ba'ee yookaan aanaa sana ba'ee iddoo biraatti akka inni babal'inaan hin darbine babal'ina isaa ittisuu jechuudha. Iddoo murtaa'e sanatti waan gochuudha. Hambisuudha. Inni afuraffaa yoo dhukkubni kun uummata keessa sadarkaa hundumaatti amma biyya kana yoo fudhanne Oromiyaa keessatti yoo fudhanne Oromiyaan daangaa naannoo adda addaa wajjin qabdi yookaan immoo biyya kana keessaa iddoo bal'aa keessattidha kan ji'oogiraafikaalii bal'atee jiru. Yookaan immoo Itoophiyaa keessatti dhukkubni kun yoo lafa dhuunfate yookaan immoo sadarkaa afuraffaadha inni kun. Sadarkaa kanarra yoo ga'e hojiin keenya inni waa'ee tuttuqqaa hordofuun keenya maalirratti hundaa'a? Sadarkaa faamiliitti. Sadarkaa faamilii yookaan immoo namoota iddoo tokkotti maaddiin isaanii iddoo tokko ta'e mana tokkotti galanii ciisichi isaanii bultoon isaanii naannoo tokko ta'e irratti fookas goonaa. Sanarraa kan darbe immoo warra iddoo tokkotti heddummaatanii jiran. Heddummaatanii warri jiran amma yuunivarsiitiin cufameera, manni barumsaa cufameera. Eessadha iddoon namni itti baay'atee jiru isa jedhu isa kana gaa uummatatu sagantaa kan yeroo baafatu lafa kaawwataa jechuudha. Warra sanarratti xiyyeeffannaa keenya babal'ifneetu sadarkaa kana arfaniifu contact tracing yookaan immoo faana bu'umsi kun akkasittiin geggeeffama. Yeroo yaada kana gaaffii kee yeroo xumurree bira dabarru dhukkubni kun akka hin babal'anneef humna keenyaa ol akka hin taane namoonni yeroo baay'achaa deemanii warri ogummaa fayyaatiin uummata tajaajilaa jiranii hojiin itti baay'atee humna isaaniitii ol akka hin taane qabeenyaan nu qabnu humni nu qabnu akka yeroo malee dhumee nama tajaajiluu hin dadhabne akka abdiin kutannetti warri biyya geggeessanii uummata keenya tajaajiluu dhabnedhanii akka isaan abdiin kutanne warri kanarratti garaa guutuudhaan qalbii guutuudhaan hojjechaa jiranii akka isaan nama hundumaaf yeroo barbaachisu kennuu danda'anitti dhukkuba kana to'achuu dandeenya. Yoonni humna keenya ol ta'e uummata baay'ee takkaan gaaga'ame garuu eenyuuf tajaajila kennine eenyuuf akka dhiisnu bitaacha nutti galaa jechuudha. Kanaaf dhukkuba kana iddoon jirutti hambisuu akka dandeenyuuf iddoon galiitti immoo akka inni hin galle gochuudhaaf gabaabatti.